simannaan gootaawwan kanneen yeroo ammaa kana buufata xiyyaaraa boolee idil addunyaatti kan gaggeeffamaa jiru. Tarii egaa odeeffannoowwan achi jiran hordoftoota keenya biraan ga'uun dura Itoophiyaan dorgommii kanarratti seenaa olaanaadha kan isheen qabdu. Hangoonaatti meedaaliyaa hedduullee dorgommiittiin walitti qabatte yookiin immoo sassaabbatte keessa shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa dargaggoota umurii 20 gadii kun kan jalqabaati. Atileetonni yeroo ammaa kana sadarkaa idil addunyaatti dorgommiiwwan biyyaa fi dorgommiiwwan addunyaa irratti Itoophiyaan akka injifattu taasisan hedduun isaanii dorgommii kanaan keessa kan isaan darbanii as ga'anii. Egaa dorgommiiwwan atileetota hedduu horachuudhaan beekamu keessa shaampiyoonaan dargaggoota addunyaa umurii 20 gadii kun jalqaba irratti eerama. Tanaan dura atileetonni kanneen akka Hayilee Gabrasillaasee akkasumas immoo Ganzabee Dibaabaa, Masarat Daffaar fi kanneen akka Gazzaan Asaffaa Mangistuu fa'aa dorgommii kanaan injifannoo boonsaa hedduu ta'e galmeessaniiti kan isaan jiranii. Egaa bara kanas atileetonni Itoophiyaa kunneen injifannoo kana daranuyyuu cimsanii itti fufanii jiranii. Egaa qabxii miidhagaa ta'e kan galmaa'e inumaayyuu guyyaa tokko keessatti meedaaliyaa hedduu meedaaliyaa warqii 3 fi akkasumas ammoo meetii 3 yeroo itti argame ture. Egaa dorgommii guyyaa xumuraatiin meedaaliyaa walakkaa ol guyyaatti argamedha. Seenaa addaati jedhamee yaadatama. Eyyin shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa umurii 20 gadii kun guyyoota 6 Koolombiyaa kaalitti dorgomu. Guyyaan xumuraa dorgommichaa atileetota Itoophiyaatiif guyyaa addaati kan inni ture jechuun ni danda'ama. Akkuma yaadannu dorgommii sa'aatii tokko hin guunne keessatti atileetonni Itoophiyaa fageennota 4 hirmaachuudhaan meedaaliyaa warqii 4 fi meetii 2dha kan isaan argatanii. Kun ammoo kubbaa miilaa keessattuu waan hin arginedha. Seenaa addaati kan bara kana isaan hojjetan. Meetira 3,000 dhiirotaatiin meetira 1,500 dubartoota gufachiisa meetira 3,000 Itoophiyaan ittiin hin beekamneen meetira 800 dhiirotaa Itoophiyaan ittiin hin beekamneen meedaaliyaa warqee guyyaa tokkotti gaafa sanbata kan inni argamuu danda'e. Egaa halkan sun halkan Itoophiyaatiif adda seenaa addaa ta'eetiin galmaa'edha jechuun ni danda'ama. Seenaan Itoophiyaa akka daran fooyya'uufillee qabxiin guyyaa sana argame baay'ee murteessaadha jechuun ni danda'ama. Maaliifuu sirni simannaa kun egaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti yeroo ammaa kana jalqabuu fi kan inni jiru Boonjee Dagaagaallee odeeffannoowwan achi jiran gidduu gidduutti isin biraan ni gaha. Nutillee deebinee kan odeeffannoo biraatti walitti deebinu ni ta'a. Ammas OBN kallattiidhaan daawwatu. Urjii Afrikaa gurraachi boone Abbabaa Biqilaan mo'achuu barree daraartuu tulluun milkoofne siniin kabajaa argamne ardii hundarra mul'anne hunduu gammadaa gammanne. Hojiileen nu boonsii ta'an sababii gammacheeftan mo'achuudhaan sin beekna atileetota keenya mul'attee faajiin keenya dhaloota fakkeenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya. Egaa rabbirraa shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa umurii 20 gadii kun Itoophiyaadhaaf dorgommii ittiin beekamte keessaa isa tokko jechuun ni danda'ama. Bara 1986 kan inni jalqabe dorgommiin kun ergasiitii Itoophiyaan hirmaachaati kan isheen jirtu marsaa 19 gaheetii jira. Qabxiiwwan as dhiyoo galmaanii yoo ilaalle barri itti meedaaliyaan hedduu argame kan Naayiroobiitti bara darbe dorgommiin booda kan jalqabaati yookiin isaan walqixa jechuun ni danda'ama. Barsanillee akkuma yaadannu 2021 osoo COVID-19 jiru Itoophiyaan gara Naayiroobii maluudhaan meedaaliyaa waliigalaa 12 kan isheen argatte. Haa ta'uti yeroo sanatti meedaaliyaa warqii 3 meetiin ammoo 7 naasii 2dha. Kun walitti meedaaliyaawwan 12 sadarkaa afuraffaadhaan kan isheen xumuruu dandeesse. Keeniyaan egaa dachee isheetti dorgommii kana qopheessite morkii cimaa taasisuudhaan olaantummaadhaan kan isheen goolabde ta'ullee ni yaadanna. Haa ta'uti Afrikaarraa yeroo baay'ee biyyoonni waliin morkatan Itoophiyaa akkasumallee Keeniyaa jalqaba irratti kan eeramu shaampiyoona atileetiksii addunyaa umurii 20 gadii kanaan Itoophiyaan bara kana ammoo
meedaaliyaa warqii 6 kan isheen argatte, meetiin 5dha, naasiin ammoo 1dha. Kun egaa walitti yoo ida'ameetiin jedhu yoo ilaalte meedaaliyaa 12dha kan ta'u. Haa ta'uti garuu qabxiin kun walii adame meedaaliyaa warqii 6 dorgommii kanaan argamuun Itoophiyaadhaaf kan jalqabaati. Kanaan alatti illee ammoo egaa Itoophiyaan bara itti riikardii meetira 1500 dubaraa fooyyessiteedha. Akkuma yaadannu Birqee Hayyaloom fageenya meetira 1500tiin riikardii dorgommichaa fooyyessuudhaan kan isheen xumuruudha dandeesse. Kunillee egaa Itoophiyaadhaaf seenaa addaati jechuun ni danda'ama. Yeroo ammaa kanatti keessumaayyuu Itoophiyaan akkuma yaadannu torbee lamaan duratti simannaa atileetota hangafaa dargaggoota ammaa kanadha kan taasifameefii ture. Gaafa sanatti akkuma yaadannu simannaan haala addaatiin kanaan dura hin baramin buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee yeroo gahan aangoonni mootummaa olaanoon achitti argamuudhaan atileetota kanneeniif simannaa taasisanii akkasumallee kennaa abaaboo kan isaan kennanii fi achiin booda borumtaallee yookiin ammoo sanbata ganamatti warra Oreeganii galan sanaaf hoteela Skylight ga'uudhaan magaalaa Finfinnee keessa naanna'anii addabaabayitti uummanni magaalaa Finfinnee osoo hin hafin ba'uudhaan simannaan goota haala addaatiin kan taasifamee gammachuu waliin ibsatanii ammallee dargaggoota kanaaf simannaan isaanii malu kan sanii gaduu hin ta'u jechuudhaan ministeerri aadaa fi ispoortii federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa egaa kan isaan sirna addaatiin atileetota kanneen simachuudhaaf jiranii OBN akkasumallee TV'n ammoo tamsaasa kallattiitiin sirna simannaa kana daawwattoota biraan kan gahullee ta'a jechuudha. Kanaaf egaa atileetonni kunneen dhugaatti yeroo ammaa kana Itoophiyaa boonsaniitu kan isaan jiran maqaan Itoophiyaa yerootii ka'uu fi akkasumallee ammoo addunyaan haalli ittiin Itoophiyaa ibsaatii turte haala biraati. Haa ta'uti amma ammoo atileetonni kunneen addunyaa duratti haala addaatiin dhiyaachuudhaan injifannoo boonsaa kan isaan galmeessuudha danda'anii. Kanaafis egaa sirni simannaa haala addaatiin atileetota dargaggoota atileetota abdii egereetiif buufata xiyyaara idil addunyaa Booleetti yeroo ammaa kana taasifamuufii kan jiru. Akkuma iskiriinii keenyarraa ilaalaa jirru egaa yeroo ammaa kana atileetota kanneen simachaati kan jiranii namoonni dibaabee qabatanii egaa haala qilleensaa rooba kan fakkaatu dibaabee qabatanii atileetota kanneen simachaati kan isaan jiranii. Itoophiyaan egaa dorgommiiwwan 19 hanga onaatti dorgomame keessaa meedaaliyaa warqii 46 argatteeti kan jirtu. Dorgommii kanaanii meedaaliyaa meetii 51 naasii 32 kan isheen argatte walumaa galatti meedaaliyaa 129 argachuudhaan addunyaarraa sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu. Dorgommii kana US Ameerikaan meedaaliyaa 263 argatteeti kan isheen jirtu. Meedaaliyaa warqii 115 akkasumas meetii 84 fi naasa 64 kan isheen argatte sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu. Ollaan Itoophiyaa Keeniyaan meedaaliyaa 212 sadarkaa lammaffaa irratti kan isheen argamtu. Addunyaarraa Keeniyaan meedaaliyaa warqii 89 meetii 70 fi naasii 53 argachuudhaan walumaa galatti yeroo garaagaraa shaampiyoonii dorgommichaa ta'uudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan isheen argamtu. Egaa dorgommiin bara kanaa kan ilaallu yoo ta'e keessumaayyuu kan bara 2022 kan ilaallu yoo ta'e US Ameerikaan meedaaliyaa warqii 7 kan argatte, Itoophiyaan ammoo meedaaliyaa warqii 6 kan argatte. Egaa garaagarummaa meedaaliyaa warqii tokkooti kan asitti gidduu jiru. Kana ilaalti meetiin 4 naasiin 4 walumaa galatti meedaaliyaa 15 kan argatte US Ameerikaan, Itoophiyaan ammoo egaa meedaaliyaa 12 kan isheen argatte. Tarii Jamaayikaadha warqii 6 kan isheen argatte meetii 7 garaagarummaa meetiitiin meetii tokkoon Itoophiyaa caalteeti kan isheen sadarkaa lammaffaadhaan xumurte. Itoophiyaan ammoo meedaaliyaa warqii 6 meetii 5 fi naasii 1 walumaa galatti meedaaliyaa 12 kan isheen argatte. Jamaayikaan meedaaliyaa 16 kan argatte. Garaagarummaa warqiitiin kan isheen US Ameerikaa caalte akkasumas US Ameerikaan caalamte akkasumas ammoo Itoophiyaa kan caalte garaagarummaa meetiitiin egaa hangam morkii olaanaa akka ta'edha kan agarsiisu. Shaampiyooniin dorgommichaa bara darbee Keeniyaadha. Egaa Keeniyaan dorgommii kana bara 2021 ofumaaf Naayiroobiitti qopheessiteeti kan isheen turte. Shaampiyoonii taateeti kan isheen jirtu. Bara kana garuu meedaaliyaa warqii 3dha kan isheen argatte. Itoophiyaadhaan egaa dachaadhaan kan isheen xiqqaatu. Meetii 4 argatteeti, meetii 3 fi naasii 4 argattee jirte. Walumaa galatti meedaaliyaa 10 sadarkaa afuraffaadha addunyaarraa. Afrikaarraa immoo Itoophiyaa ta'anirraa sadarkaa lammaffaadhaan kan isheen xumurte. Afrikaa kibbaa sadarkaa shanaffaadhaan kan xumure. Egaa Afrikaan kibbaa immoo Afrikaarraa sadarkaa sadaffaadhaan xumurtee jirti. Itoophiyaa fi Keeniyaatti aanuudhaani. Egaa dorgommiiwwan garaagaraa yeroo garaagaraatti dorgomaman kanaan riikardiiwwan garaagaraallee fooyya'anii jiru. Keessumaayyuu atileetonni Itoophiyaa fageenyi ittiin beekaman meetira 5,000 fi 10,000 injifannoowwan dachaa atileetota Itoophiyaatiin yeroo garaagaraatti galmaatii ture. Kun hangam dorgommii kanaaf Itoophiyaan xiyyeeffannoo kennitee hojjechaa akka turtee fi kana booda
immoo dorgommiiwwan akkasii irratti hojjannaan bu'aa guddaan akka argamu kan agarsiisudha. Egaa kanneen bara darbee yookiin tanaan duraa caalatti Itoophiyaan dorgommiiwwan gochoota dirree akkasumas immoo fageenyota giddugaleessaa fi gaggabaaboodhaan illee hirmaatteetti kan isheen jirtu ittiinis milkooftee jirti fageenyota muraasan. Eeyyen shaampiyoona kanaan keessumaayyuu fageenya dheeraa 5,000 3,000 kaasuu dandeenya. Atileetonni Itoophiyaa hanga gufachiisa meetira 3,000tti morkiin isaan bara kana mul'isan morkii baay'ee abdii namatti horu jechuun ni danda'ama. Akkuma yaadannu meetira 5,000 dhiirotaatiin Addisuu Yuuneet meedaaliyaa warqii Itoophiyaadhaaf kan argamsiise. Madiinaa Isaallee gama dubartootaatiin meetira 5,000 Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqii argamsiisteetu kan isheen jirtu. Gufachiisa meetira 3,000 dhiirotaatiin ammoo Saamu'eel Dugunaati meedaaliyaa warqii Itoophiyaadhaaf kan argamsiise. Gama dhiirotaa meetira 3,000 bara darbillee Taaddasa Warquu meedaaliyaa warqii Itoophiyaa argamsiise. Baranas injifannoo sana Malkinii Azizee itti fufsiiseetu kan inni jiru. Gambiraatiin egaa meetira 800 dhiirotaatiin Ermiyaas Girmaa yeroo jalqabaatiif shaampiyoona kanaan meedaaliyaa warqii Itoophiyaadhaaf argamsiiseetu kan inni jiru. Kanaan alatti meetira 1,500 Itoophiyaan kanaan dura ittiin beekamtu yoo ilaalle gama dubartootaatiin Birqee Hayyaloom meedaaliyaa warqiitti kan argamsiiste. Gama dhiirotaatiin ammoo Ermiyaas Girmaati meedaaliyaa meetii kan argamsiisuu danda'e. Egaa fageenyota Itoophiyaan ittiin beekamtu amma 1,500 hanga 5,000 kanattiin qabxiin galmaa'e kun qabxii baay'ee abdii sitti horuudha. Yoo ilaalle amma gama dhiirotaatiin akkuma yaadannu shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti qabxiin galmaa'e hammasii miti. 10,000 irrattis Itoophiyaan meedaaliyaa eegdee hammas hin milkoofnee fi kun ammoo tariitii atileetonni ammaa morkiin isaan taasisaatii turan kan akka Addisuu Yuunefaa Itoophiyaan abdii biroo akka irra taasisee jira. Gufachiisa meetira 3,000tiin illee Saamu'eel Dugunaa yoo ilaalle kanaan dura egaa keessumaayyuu atileetonni hedduun isaanii bahuudha baatanillee Lammeechaa Girmaa yeroo baay'eedhaaf Itoophiyaa bakka bu'ee kan inni hirmaachaa jiru. Kanaaf egaa Geetaan Mollafaallee fageenya kanaan atileetota Itoophiyaa bakka bu'anidha. Saamu'eel Dugunaa dabalatee atileetonni dargaggoota egaa amma bahatii jiran kun fageenya haaraan illee Itoophiyaa addunyaa duratti beeksisaati kan isaan jirani. Yoo irratti hojjetame ni danda'ama kan jedhamu sanillee waan nutti mul'isanidha. Waliigalaan Itoophiyaan egaa yerootii meedaaliyaawwan 12 argachuudhaan kaaliidhaa deebitu atileetonni gara 11tti meedaaliyaa argachuu kana keessatti Itoophiyaadhaaf kan gumaachani. Akkuma yaadannu Ermiyaas Girmaa meedaaliyaa 2dha kan inni argamsiisuu danda'e. Meetira 800tiin warqii meetira 1,500 ammoo meetiidha kan inni argamsiisuu danda'e. Kanaan ala atileetonni hafan meedaaliyaa warqii meetii fi naas argamsiisanii jiran. Egaa Itoophiyaan meedaaliyaawwan akkasiitiin faayamte har'a jila ishee kaaliidhaa deebi'an simachaatu kan isheen jirtu. Dorgommiin akkanaa kun keessumaayyuu biyyattiin yookiin immoo biyyoonni addunyaa hundumtuu bakka bu'oota akkamii horanna jedhanii akka of ilaalaniif kan gumaachuudha waan ta'eef Itoophiyaan illee jalqabumarraa qophii gaariidha kan isaan taasisaatii turan. Hoteela galuudhaan dargaggoonni kunneen leenjistoonni filamuudhaan atileetonni illee fageenya hirmaatanii filamuudhaan qophii gaariidha kan isaan taasisaatii turani. Kaalii yeroo imalan hanga guyyaa 5ffaatti Itoophiyaan meedaaliyaa warqii kan isheen argatte 2dha kan ture. Meetiin ammoo 3dha kan ture. Gaafa xumuraatti garuu morkii obsa fixachiisaa taasisaniin abdii osoo hin muratiin atileetonni abdii egeree kun gara dorgommiitti seenuu isaaniitiin guyyaa xumuraatti meedaaliyaa 6 argachuudhaan egaa Itoophiyaan addunyaa duratti yeroo 4 gaafa xumuraatiin alaabaan biyyatti akka mirmirfamu taasisanii jiran. Kun ammoo atileetonni kun tariitii atileetota kana duraarraa muuxannoo yoo murataniitiin dorgoman yoo biyyaaf jedhaniitiin cichaniitiin hojjetan milkaa'uu danda'a kan jedhullee waan agarsiisanidha. Atileetonni isaan booddeellee waan guddaa dorgommii gaafa xumuraa sanirraa baraniiru waan ta'eef simannaan akkasii kun dargaggoota kanneeniif ni mala jechuun dandeenya. Dorgommii bara kanaatiin keessumaayyuu fiigicha meetira 3,000 gufachiisa akkasumas ammoo fiigicha meetira 3,000 gufachiisa kan hin qabne kanaan morkiin taasifame dhugaattuu baay'ee olaanaadha kan ture. Fageenyi kun kanaan dura aadaa atileetiksii Keeniyaati jedhameeti kan beekamu. Sababiin isaas leenjiiwwan atileetiksii Keeniyaa keessatti kennaman kanneen waliin bal'inaan kan wal fakkaatu. Kanaan alatti atileetonni Keeniyaallee milkaa'ina olaanaa fageenya kanaan galmeessaniiti kan isaan jiranii. Yaa ta'uti shaampiyoona atileetiksii addunyaa bara 2019 Kaatar Dohaatti qopheesseen kan Sosilas Kibruutoo fi Lammeechaa Girmaa egaa fageenya kanaan keessumayyuu gufachiisa meetira 3,000 kanaan akkaataan isaan ittiin xumuran dhumarratti footoo finishingiidhaan kan isaan adda baanii egaa kan Sosilas Kibruutoo injifateeti kan ture. Lammeechaa Girmaa ammoo sadarkaa lammaffaadhaan kan xumuree meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf argamsiise. Bara kana garuu keessumayyuu Saamu'eel Dugunaa fiigicha meetira 3,000 gufachiisa kanaan meedaaliyaa warqii Itoophiyaaf argamsiiseeti kan jiru. Kun egaa hangam biyyattiin fageenya kanarraa abdii akka qabdudha kan
agarsiisu. Kanaan alatti Saamu'eel Firoollee fageenya kanaan meedaaliyaa meetiidha Itoophiyaaf kan argamsiise. Kanaaf egaa Itoophiyaan fageenya kanaan baay'ee akka abdattuudha kan nutti argisiisu. Kanaan alatti gufachiisa kan hin qabne fiigicha meetira 3000 kanaan Malkanaazee egaa meedaaliyaa warqii argamsiisee jira. Kunis abdii guddaa Itoophiyaan irraa qabdudha. Fiigicha meetira 800 egaa Ermiyaas Girmaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti illee hirmaatee kan ture Hiwujinitti dorgomame. Egaa dorgommii kanaan milkaa'uuf illee baatu kan dargaggootaa kanaan umriin isaa waan eeyyamuuf jechuudha. Dorgommii dargaggootaa kanarratti hirmaachuudhaan meedaaliyaa warqii tokko akkasumas ammoo meedaaliyaa meetii tokko argamsiisee jira. Meedaaliyaa warqii meetira 800tiin erga Muhammad Amaan fiigicha meetira 800 shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatiin argamsiisee as kan dargaggootaan ammoo Ermiyaas Girmaa kan jalqabaa ta'eeti kan inni jiru fiigicha meetira 1500 ammoo meedaaliyaa meetiidha kan inni argamsiise. Gufachiisa meetira 3000 kan dubartootaatiin illee Simboo Alamaayyoo fakkeenyaaf shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti gulaallii akkaataan isheen itti dorgomaati turte maayikiroo sekondii 0.08tiin kan isheen osoo xumuraaf hin gahin hafte dorgommii kanaan garuu meedaaliyaa meetii argamsiisteeti kan isheen jirtu. Atileetonni Itoophiyaa fageenyota kanneen irratti yoo hojjetan milkaa'uu akka danda'an irraa hubachuun ni danda'ama. Egaa walumaa galatti shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kanaan atileetonni Itoophiyaa hedduun isaanii ittiin milkaa'aniiti kan isaan jiranii akkuma sila kaasne keessumaayyuu Tanaan dura atileet Hayilee Gabrasillaasee bara 1992 fiigicha meetira 10,000 fi 5,000 meedaaliyaa warqii lama Itoophiyaaf argamsiisee injifannoo dachaa galmeesseeti kan jiru. Sanaa booda Asaffaa Mazgabuus bara 1996 fageenyuma kanaan meedaaliyaa warqii dachaadha kan inni argate. Masarat Daffar bara 2002 isheenis fageenya meetira 10,000 fi 5,000 kanaan meedaaliyaa lama argachuudhaan warqii lama argamsiisuudhaan Itoophiyaaf egaa oolmaa guddaa oolteeti kan isheen jirtu. Sana booda atileetonni jiran kunniin bu'aa yookiin immoo gara injifannootti yogguu isaan deebi'an akkasumas ammoo injifannoo keessaa yommuu isaan ba'an argaati kan turre. As dhiyoo fageenya kanaan yoo irratti hojjetame keessumaayyuu fageenyi meetira 10,000 fi 5,000 beekamaadha. Aadaa atileetiksii Itoophiyaa, aadaa atileetota Itoophiyaa, injifannoo atileetonni Itoophiyaa ittiin beekamanidha. Sanaan alatti garuu fageenyota gaggabaaboo fi giddu galeessaa kanaan fakkeenyaaf meetira 800tiin amma qabxiin argame atileetonni agarsiisanii jiru. Fageenya meetira 1,500 kanaanis qabxiin argamaatii jira. Kanarratti xiyyeeffatanii kan hojjetaman. Xiyyeeffannoo kennamee kan hojjetamu yoo ta'e kanaa booda fageenyota garaagaraatiin fageenyota ittiin hin beekamne illee milkaa'uun ni danda'ama. Ameerikaan meedaaliyaa hedduu irra deddeebiidhaan kan isheen ittiin argattu keessaa tokko atileetota hedduu hirmaachisti. Atileetota hedduu qofa osoo hin taane gosoota dorgommii garaagaraatiin dorgommii kanarratti kan isheen hirmaattu gosoota dorgommiiwwan atileetiksii hedduu gochoota dirree akkasumas ammoo fageenyota gaggabaaboo fi fageenyota dheeroo akkasumas fageenyota giddu galeessaan dorgommii kanarratti ni hirmaatti. Kanaaf egaa irra deddeebiidhaan meedaaliyaa hedduu argachuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti kan isheen argamtu. Itoophiyaanis kanarratti cimtee kan hojjettu yoo ta'e meedaaliyaan dabalataa fageenyota ittiin hin beekamne illee argamuu akka danda'u shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa umurii 20 gadi akkasumas ammoo dorgommiiwwan bara kana Itoophiyaan ittiin milkoofte kunniin agarsiistuu guddoodha. Eeyyan egaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa umurii 20 gadi Kolombiyaa kaalitti dorgomaatee tureen atileetonni Itoophiyaa miseensonni jilichaa gara simalan yeroo ammaa kanatti buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti simatamuudhaan ajjeettis egaa kenni abaaboo taasifameefii jira. Sirna simannaa kanatti ministeeronni egaa garagaraa argamaniitu kan isaan jirani. Keessumaayyuu egaa atileetonni kunneen atileetota dargaggeeyyii lafaa dhufuudha. Amma hamilee horatu. Kanaan booda Itoophiyaan fageenyota dheeraadhaan fageenya giddu galeessaatiin akkasumallee fageenya gabaabaadhaan atileetonni ni qaba jettee itti abdattu dargaggootuma kana waan ta'eef simannaan akkasii kun ni malaaf jechuu ni dandeenya. Akkuma tuyyuu sila kaastee birraa waa'ee fageenya giddu galeessaa yookiin immoo gara fageenya dheeraatti dhiyaatu meetira 3,000 kana yoo kaasne meedaaliyaawwan Itoophiyaan bara kana argatte 12 keessaa 4 fageenya meetira 3,000tiin kan argamedha. Gufachiisa meetira 3,000 warqii fi meetii akkasumallee meetira 3,000 gufachiisa hin qabneen ammoo warqii fi meetiidha kan argame. Akkuma yaadannu gufachiisa meetira 3,000 dhiirotaatiin Saamu'eel Dugunaa fi akkasumallee Saamu'eel Firoo moggoowwan kunneen meedaaliyaa warqii fi meetii Itoophiyaadhaaf wal duraa duubaan galuudhaan kan isaan argamsiisuu danda'ani.
akkasuma meetira 3,000 dhiiraatiin ammoo warqee kan argamsiisuu danda'e Malkin Yazizeeti gama dubartootaatiin ammoo Tsiyoon Abbaba kan isheen meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf argamsiisuu dandeesse. Kanaaf fageenya walitti dhiyaata akkasiitiin meedaaliyaan hammanaa yoo argamu Itoophiyaan kanaan dura meetira 10,000 meetira 5,000 hedduminaan meedaaliyaa kan isheen dhuunfattu bara kana garuu atileetonni kunneen egaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa akkasumallee ammoo dorgommiilee Diamond League dhuunfaan hirmaatan irratti darbees ammoo olompikii fuuldura keenya irratti eegamutti atileetonni kunneen yoo cimaniitiin hojjetan bakka bu'oonni dansaan argamuu kan nutti mul'isaatee jirudha. Atileetota 12 qofaan gara simaltee immoo meedaaliyaa hammasii argachuulleen egaa qabxii boonsaadha jetteetiin kan ati kaasuu dandeessudha. Ameerikaa yoo ilaalle atileetota hedduudha gosoota dorgommii gochaa dirree dabalatee kan isheen hirmaachuudhaan meedaaliyaa waliigalaa 15 argachuu dandeesse. Itoophiyaan garuu atileetota muraasa kanaan hirmaattee qabxii akkasii argachuun addunyaa guutuu kan raajessiise jechuun dandeenya. hanga gaafa xumuraatitti Keeniyaan Itoophiyaa dursiteetu kan sadarkaadhaan Afrikaa irratti dursaatii turte. Haa ta'uutii guyyaa xumuraatiin morkii cimaa atileetota Keeniyaa fi akkasumallee Afrikaa biroo waliin taasisaniin atileetonni Itoophiyaa kun qabxii boonsaa galmeessuudhaan yeroo ammaa kana egaa simannaan gootaa kan taasifameefii jiru. Kunis egaa atileetonni kunneen tariitii keessumayyuu Itoophiyaa bakka bu'aniitiin addunyaa irratti hirmaachuudhaan alaabaan biyyattii irra deddeebiidhaan akka mirmirfamu waan taasifameefi bakka bu'oota boodaallee horachuu kan mul'isan waan ta'eef simannaan gootaa kan taasifameefii jiru. Itoophiyaan egaa dorgommiilee as dhihoo dorgomaa ta'ee tureen qabxii boonsaan kan isheen galmeessite bara kanadha. Taampere Fiinlaandittis dorgomee warqee 3 qofaadha kan argameetii ture. Baayidaagooshittis akkasuma Poolaanditti jechuudha warqee 4 Itoophiyaan argatteetii turte. Kan baranaa kun ammoo egaa kan yeroo darbeerra meedaaliyaa warqii 6 dabalamuun ammoo injifannoo Itoophiyaa bara kana daranuu akka jajamuuf taasiseetu kan jiru. Sadarkaa fooyya'aadhaan xumuruulleen Itoophiyaan kan baroota darbaniirraa bara kana isa biraatti jechuun ni danda'ama. Bara 2014 as sadarkaa sadaffaan addunyaa irraa xumurtee hin beektu Itoophiyaan Yuujiin US Ameerikaatti dorgommii bara 2014 dorgomee warqee 3 fi meetii 3 argachuudhaan meedaaliyaa 6 addunyaa irraa sadarkaa sadaffaadhaan xumurteeti kan isheen turte. Sana as garuu egaa keessumaayyuu Poolaand Baayidaagoojitti dorgomeen kan Itoophiyaan xumurteen sadarkaa sadaffaadhaan haa ta'u malee meedaaliyaa warqee 4 kan argamte qabxii boonsaadha jedhameetu ka'a. Fiinlaand Taamperetti ammoo sadarkaa afuraffaadhaan yeroo xumurtu meedaaliyaawwan 9 Itoophiyaan kan argatte. Naayiroobii Keeniyaatti ammoo bara 2021 sababa COVID-19tiin dorgommii as dabreen Itoophiyaa waliigala meedaaliyaawwan 12 argachuudhaan addunyaa irraa afuraffaadhaan kan isheen xumurte. Kanaaf egaa bara kana waliigala meedaaliyaan 12 haa argamu malee achi keessaa meedaaliyaa warqee 6 ta'uun atileetonni Itoophiyaa addunyaa irraa sadarkaa sadaffaadhaan Afrikaa irraa ammoo dursummaadhaan akka xumuran ta'eetu jira. Sirni simannaa egaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti taasifamaa jiru ammallee haala ho'aadhaan itti fufeeti kan inni jiru. Egaa dorgommii kanan aangawoonatti Itoophiyaan shaampiyoonii taatee hin beektu yeroo 19 tanaan dura erga bara 1986 Giriis Ateensitti dorgomuu eegalee as yeroo 19 dorgommiitii kan jiru. Dorgommii kanan US Ameerikaan yeroo 7 shaampiyoonii dorgommichaa taatee kan jirtu kan bara kanaa dabalatee jechuudha. Keeniyaan sadarkaa lammaffaa irratti kan isheen argamtu yeroo shaampiyoonii taatee jirti. Chaayinaan si'a 2 shaampiyoonii dorgommichaa yoo taatu Jarman bahaa si'a 2 isheenis shaampiyoonii dorgommichaa taateeti kan isheen jirtu. Gamtaan Sooviyeet ammoo yeroo tokko shaampiyoonii dorgommichaa ta'uudhaan seenaa olaanaadha kan isaan qabanii. Garuu baay'ina meedaaliyaa hanga onaatti dorgommiiwwan waliigalaan argatteen Itoophiyaan sadarkaa sadaffaa irratti kan isheen argamtu. US Ameerikaan sadarkaa jalqabaa irratti kan isheen argamtu. Meedaaliyaa 263 kan isheen qabdu akkuma sila kaasne. Sanatti aansuudhaan Keeniyaadha sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Meedaaliyaa 212 walitti qabattee jirti. Itoophiyaan ammoo meedaaliyaa 129 dorgommii shaampiyoona dargaggoota addunyaa kanaan walitti qabatteeti kan isheen jirtu. Kaayyoon isaa inni guddaan egaa dorgommii kanaan wanti eegamu inni guddaan bakka bu'oota horachuudha. Biyyoonni hangam atileetiksii isaanii irratti hojjechaa jiru hangam bakka bu'oota horachuuf hojjechaa jiru kan jedhu gamaggamuu fi kanaan alatti dorgommiiwwan garaagaraa irratti egaa atileetonni carraan arganne carraa akka argatanii fi kun keessumaayyuu gama atileetiksiitiin wantoota jajjabeeffamuu qabuu fi tanaan dura keessumaayyuu
komii irra deddeebiidhaan kaasati kan ture umriidhaan daangeffame dorgommiiwwan atileetiksii kunniin akka dorgomu egaa shaampiyoonaan atileetiksii addunyaas kan umrii 20 gadi kun kana kaayeffatee giddu galeessa godhateeti kan inni dorgomaa ture atileetota ciccimoo waltajjii kanaan addunyaan horattee jirti sana boodas waltajjiiwwan gurguddoo olompikii akkasumas immoo shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kanaan horatteeti kan isheen jirtu Itoophiyaan egaa keessumaa atileetonni Itoophiyaa dorgommii kanaan injifannoo olaanaa galmeessan kunniin simannaa qofaan kan bira darbamu miti kana boodas dhimmo badhaasni akkasumas ammoo beekamtiiwwan garaagaraas ni kennamuuf jedhameeti kan eegamaa jiru sababiin isaas atileetota kanneen kan cimsan yoo ta'e kan jajjabeessan yoo ta'e fuulduraaf egereen biyyattii olaanaa ta'uu danda'a qabxii olaanaa galmeessuu ni danda'u atileetonni kunniin abdii kan qabaatan yoo ta'e kan gamanumaan garuu haamileen isaanii cabu yoo ta'e dorgommii irraallee fagaachuu danda'u dorgommii atileetiksii kanarratti illee hirmaachuu dhiisuu danda'u xiyyeeffannoon isaanii dorgommiiwwan dhuunfaa kanneen maallaqa argamsiisan dorgommiiwwan kanneen akka Diamond League fi dorgommiiwwan Major Marathon yookiin immoo maraatooniiwwan gurguddoo addunyaa kanarratti fuula isaanii naanneffachuu ni danda'u. Garuu umriidhaan waan daanga'uuf dorgommiiwwan maraatoonii akkasii irratti hirmaachuun isaaniifis ga'umsa isaaniif gaarii miti waan ta'eef dorgommiiwwan biyyaa kanarratti kan beekamtii argatan akkasumas immoo badhaasawwan garaagaraa kan argatanii of ijaaran yoo ta'e egereen isaanii ifa kan ta'u waan ta'eef gama mootummaa akkasumas immoo federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa fi qaamolee garaagaraatiin deeggarsi taasifamuu qabullee ammas itti fuudha kan isaan qabu. Atileetonni kunniin eessaa argaman jennee muraasa isaanii haa ilaallumee ture keessumaayyuu shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara kanaatiin atileetonni hedduun egaa atileetota tanaan dura dorgommiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuudhaan ga'umsa isaanii agarsiisaa turanidha. Kanneen hedduun isaanii kanneen nuti beeknudha. Garuu kan shaampiyoonaa dargaggoota addunyaa kanarratti hirmaachuudhaan meedaaliyaa kanneen argamsiisan hedduun isaanii fuula haaraadha dorgommiiwwan kun atileetonni kunniin tokkoffaarratti akaadaamiiwwan garaagaraa yeroo ammaa kana atileetota kanneen oomishaati kan isaan jiranii fakkeenyaaf naannoo Oromiyaati akaadaamiin atileet Xurunesh Dibaabaa giddugalli leenjii atileet Xurunesh Dibaabaa atileetota garaagaraa hojjechaa oomishaati kan inni jiru. Biyyaafis gumaacheeti kan inni jiru. Kanaan alatti giddugaloonni yuunivarsiitiiwwan kanneen akka yuunivarsiitii Dabra Biraan atileetota ciccimoo horachaati kan jiru. Akaadaamiin dargaggoota Itoophiyaallee atileetota hedduu dorgommii kanaaf gumaacheeti kan inni jiru. Atileetonni kunniin bahuun isaanii tokkoffaarratti dhaloonni duuba jirullee akka ba'uuf carraa ni kenna yookiin immoo karaa kan saaqudha. Kanaaf atileetota kanneen irratti ciminaan hojjechuun irra deddeebiidhaan egaa dhaamsi lammiileen yeroo garaagaraatti dabarsan atileetota kanneen jajjabeessuu qabna bira dhaabbachuu qabna. Akkuma atileetota buulee yookiin immoo atileetota shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti qabxii olaanaa galmeessanii biyyattii maqaa waamsan kunniinis biyyattii maqaa waamsaniiru waan ta'eef kabajni barbaachisu atileetota kanneeniif kennamuu qaba kan jedhudha. Egaa waliigalatti sirni simannaa jila atileetiksii Itoophiyaa dargaggoota shaampiyoona atileetiksii addunyaa umrii 20 gadi Koolombiyaa kaalitti dorgomaa ture yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee gahan haala gaariidhaan taasifameefiitu kan inni jiru. Sagantaan kun egaa har'atti kanaan kan xumuramu ta'e har'a egaa gara hoteela Skylight malanii achiidha kan isaan bulanii boru ganama immoo hoteela Skylight ka'anii iddoolee magaalaa Finfinnee keessatti filaman daandiirra naanna'uudhaan akkuma torbee darbee atileetota shaampiyoona atileetiksii addunyaa Oreeganitti dorgomeen injifannoo galmeessanii deebi'an simatan hawaasni magaalaa Finfinneedhaa bahuudhaan atileetota kanneen waliin gammachuu isaanii akka ibsatan ni eegama. Achiin booda egaa addabaabayiiwwan filamanirraa erga naanna'aniin booda immoo gara hoteela Skylightitti deebi'uudhaan achittis egaa sirni beekamtii fi akkasumallee badhaasa bakka aangawoonni mootummaa olaanoon biyyattii argamanitti ni taasifamaaf jedhameetu jira. Dargaggoonni kunneen jajjabeeffamuu qabu hamileedha barbaadu. Kanaafis egaa ministeerri aadaa fi ispoortii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa qaamoleen dhimmi ilaallatu biroollee egaa akka achirratti argamuudhaan isaan jajjabeessan ni eegama. Walumaa gala sirna simannaa jila atileetiksii dargaggoota Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan tamsaasa kallattiitiin kan isin biraan geenne kanumaan xumurama. Borganama ammoo sirnoota simannaa jiran biroollee hordofne kan isin biraan geennu ni ta'a. Kanarraaf jenne kanumaan xumurra. Faana turuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Qophiileen OBN birootti fuu isaa waliin turmaata gaarii qabaadha. Mul'attee faajiin keenya dhaloota fakkeenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya urjiilee gurraacha Afrikaa
gatika Abbe Biqilaan kan dhufe Haile Gabrasillaasee itti fufe gammadee siniin kan maqaa argate ol kaatee faajiin mirmirraan sirraa jeffatee addunyaan walgeenye irraa bu'aa sarginee gatii dadhabbii siniin obsinee ilmaan biyya koo nuuf taatan ergoo durii hangarraa jirtuu biyya koo Gootota addunyaa laale hunduu simannaaf yaale gammachuun dachaa dachaa injifannoon murgooftu eenyummaan sin qixxeessu biyya ofii akka atti boonsu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera Maarqos Gannatiif Silashii Gazzaanya Barraa Barasee Biraan Adareef Faatumaa maatiin Dibaabaas kanumaa seenaan miliyoon Abarraa Masaraa Addaffaa Faaqabna seenaan Qananiisaas dabalee Fayyoo Leellisaa saba falee Ibraahim Jeeyilaanii fi Hagos Bosinnat Garramoo isa tokko cimsuu dhadhaloo taa dhufu warqiin dadhabbiidhaan kan dhufu dirribeen taammiraa tolaa kan dhufe yoomiif Salamoon Baaraggaa Gudaaf Muktaar fa'aa jiruudha Gootom Gabrasillaaseef Magdasfaa Warquhaaf Lammeechaa jiruudha tarreessee maqaan infituu ulfaadhaa gareen hundumtuu eenyuutu sin caala har'allee urjiin Afrikaa